Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota kiyyaa nagaa keessanii nagaa kootii galata rabbi baga bara haaraa bara 2016 isin gahee nun gahee barri kun kan jaalalaa kan jennee milkoo kan waan hundinuuf ta'u nuuf haa ta'u isiniif haa ta'u hunda keessanii fuuyi isiniin jedhaa barri kun kan gammachuu kan gaddatti hin argine nuuf haa ta'u isiniin jedha hordoftoota kiyyaa lukkuu hojjechaa jira isiniin jedha lukkuu qullee irra jira amma ayyaana bara haaraa akka gaarii dabarsinee yaanna rabbi yoo ta'e hojis yoo hojiinis nutti baay'ate yeroo qabnutti fataa jechuudha na lukkuun kiyya kana fakkaataa dhiqeen jira akka gaariitti dhiqee addaa ta'u bilitiin lukkuu biyya kana annasaa akka biyya keenyatti na lukkuun kana fakkaataa bilitiin isaa akka biyya keenyatti lukkuun bilitii 14 qabdi jedhu mitiire akkone bilitii 14 hin ba'u maafi ndaqo biyya kana hin ciccittisi akka gaariitti yoo akka yaani lukkuu yoo hojjetan qamu barbaachisa garuummoo hin ciccitti harka ciccitti jechuudha akka loomidhaan shaboon zawazafee akka gaarii dhiqee garuu hin ciccitaa yaani jabeenyaan qabdu jechuudha siniin jedha ashee akkanatti sinte garaasaa keessa addaan babaaseetti naqa jechuudha ashee akkanatti shunkurtii qulleetii bishaaniin qabu qulleetii zayitii fi shunkurtii barbaree ni qaba akkanatti lukkuu wajjiniin akka gaariitti akka hin xabbasamus gaazii jala qannasee jechuudha xabbis godha maaliifin hin mi'aawu gisee akkasitti bafamee ba'e bishaaniin osoo ittiin godhin jechuudha gaazii jala qannasee shaggata qulaallaa jechuudha ashee kallasee jira amma akka gaariitti xabbafame lukkuun kiyya zayitii baay'een qabu barbareen isaa kafiifedha baay'ee namatti tola jechuudha akka nama guunne zayitiinis shaggaa miti zayitiin yoo baay'ate waxiitti dooruma biyya keenya fakkaate na akkasi haa nyaannu koottadha suwaamee jira siniin jedha kanatti amma buuphaatti naqaa jechuudha inqolaalii kana caala bishaaniin barbaadu akka gaariitti takka dhee wal ga'e amma bishaatti naqee jira zayitiin qabu argitanii zayitiin waxii baddaarratti yoo ba'e faayidaan qabu jechuudha na akkasii jedha
Eshi doron keenya ta'ee jira. Amma sa'aati inqulaalitti godhu inqulaali kiyyaa akkana addaan babaasee keessa naqaa jechuudha. Bilchaati ugaasa naman teessisu wallaa waama namatti tola isiniin jedha akkana xiqqoo inqulaali wajjin xiqqoo xiqqoo jedhe ga'ee jechuudha. Bishaatee jira na akkasii jabungaa jira isiniin jedha daawwattoota kiyya. Koshi gaazii jala qallasee bishaata. Naa waxiin ayyaana hojjadhe kana fakkaataa isiniin jedha. Baay'ee namatti tola. Agartanii zayitii baay'ee hin qabu isiniin jedha. Viidiyoo biraatti isiniifan arabaa akkatti ayyaana fataa jennee oollu jechuudha. Nuti nama lama mana keessa kan jirru. Ani kiristaanaa mucayyoo musliimaa. Ayyaanni musliimaas hoo dhufee kan kiristaas hoo dhufee wajjumaan akka gaariitti dabarsina jechuudha. Amantii walii kabanyee barri haaraan immoo kan hunda keenyatti isiniin jedha. Viidiyoo biraan masinii araabutti viidiyoo kiyyaaf warri haaraa taatan laayikii sabskiraayibii godhaadhaan jajjabeessadha. Warroonni kun immoo laayikii sheerii komentii yaada keessaniif naa barreessan jajjabeessaa isiniin jedha. Isinan jaalladha. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u hunda keessaniif hunda keenyaaf isiniin jedha. Ciao.